Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa. Odeeffannoon guyyaa irraa harkaa qabnu kunooti. Yeroo waboon Salaaleetti qondaalota mootummaa haleeluu himaa jirutti mootummaan gama isaatiin tarkaanfii irratti fudhachaa jira jedhe. Oromiyaa keessatti waggootaaf lolaamaa keessa akka jiran waboof humnoonni waraanaa mootummaa ammallee lola gaggeessaa akka jiran gama lamaaniin gabaasni ba'u hubachiiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa guyyaan haleellaa humnoota waraanaa mootummaa irratti fudhachuu kan himu yoo ta'u, akka kanaan Tibbana Salaalee keessatti qondaalota mootummaa Itoophiyaa ajjeesuu himeera. Waraanni bilisummaa Oromoo qondaalota bilchiginnaa irratti tarkaanfii fudhachuun du'a Madoona Dabuun kaanaa ammoo to'annaa isaa jala oolchuu isaa kaleessa gabaafamaa ture. Akka gabaasa argameetti waboon godina Shawaa Kaabaa Yaayyaa Gullalleetti itti gaafatamaa waajjira paartii bilchiginnaa akka ta'an obbo Kinfuu Nagaashuu fi gaggeessitoota gandaa afur bakka Alii Dheeraa jedhamutti gaafa dilbataa tarkaanfii irratti fudhate. Kana malees lakkoofsi isaanii kan hin beekamne loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa, poolisoonnii fi milishoonni naannoo ajjeefamaniiru jedhe. Gaggeessitoota gandaa uummata hiraarsaa turan sadiis fayyaatti booji'uu isaa hime. Yeroo waboon injifannoo gonfate kana gabaasaa jirutti guyyaa irraa mootummaan waboo fi faannoo irratti tarkaanfii fudhachaa jira jedhe. Raayyaan ittisa biyyaa waboo fi garee finxaalessaa irratti tarkaanfii fudhachuun kasaaraa guddaa irraan akka ga'e himeera. Godina Shawaa Kaabaa Yaayyaa Gullalleetti kutaan waraanaa eegumsa Rippaabilikaanii Bobbii Qindaataa isheen ajajaa garichaa akka ta'e Jaal Firoomsaa akka jedhamu dabalatee miseensota waboo 16 yoo dhabamsiisu 3 ammoo booji'amaniiru jedhe. Meeshaalee hidhannoo akka kilaashii, rasaasa kilaashii, shugguxii, boombii fi rasaasa bireenii booji'uun naannichatti nagaan akka deebi'u taasisuu ajajaan kutaa waraanichaa Konoleer Girmaa Damiloo ibsaniiru. Bulchaan aanaa Sulultaa obbo Siisay Bashaadaa gama isaaniitiin tarkaanfiin fudhatamuu mirkaneessaniiru. Tarkaanfii eegumsa Rippaabilikaaniin fudhatameen garicha dhabamsiisuun akka danda'ame himan. Haaluma wal fakkaatuun ajajaa lixaa Kooriyaa Haaromsaatiin miseensota garichaa 100 ol irratti tarkaanfii fudhatamee hedduun booji'amuu miidiyaaleen mootummaa gabaasaa jiru. Isaan yeroo akkana gabaasaa jiranitti humnoonni waraanaa mootummaa dhibbootaan lakkaa'aman booji'amanii bakka tokkotti walitti qabamuun yennoo afaannoon itti dhaadatu kan agarsiisuuf viidiyoon miidiyaa hawaasaan qoodameera. Waraanni mootummaa faannoo haleelaa jedhu malee ofiisaa haleelamaa jiraachuu viidiyoon deeggaramuun gabaafamaa jira. Kana malees naannoo Oromiyaa Arsii dabalatee bakkeewwan hedduu keessatti haleellaa gaggeessaa jiruun waboo waraana mootummaa irraa miidhaa gahaa akka jiru hima. Kutaalee biyyattii hunda keessatti lolli babal'ataa adeemuun bakka mara gahaa yoo jirutti paartiin badhaadhinaa dhugaa dubbachuun itti ulfaachuun har'allee kijibaa jira jechuun namoonni qeeqaniiru. Oduu keenya itti aanuun komishiniin poolisii Oromiyaa naannichatti nageenyi bu'aa jira jedhe. Uummata miliyoonotaan lakkaa'aman qeerraa waraanaan buqqa'aa jiran kan qabdu naannoon Oromiyaa jeequmsa miidiyaa jalaa dhokate keessatti kuftee utuu jirtu aangaa'onni naannichaa nageenyi bu'aa jira jedhan. Hawaasa naannichaa waliin hojii guddaa hojjetameen nageenyi waaraan akka uumame kan hime itti aanaan komishinii poolisii Oromiyaa Komishinar Jeneraal Darajjee Baayisaa naannichi amma tasgabbii qabaa jedhe. Komishinar Jeneraal Darajjee Baayisaa turtii ETV Afaan Oromoo waliin taasiseen naannichatti kaduraa caalaa hawaasni bilisaan socho'uu dadhabuu, barnoonni gufachuu, dhaabbileen fayyaa tajaajila akka hin kennine barbadeessuu, rakkoolee biroo hedduun naannicha keessatti mul'achaa turan furamanii amma haalli jiru gaariidha jedha. Dhugaan jiruu fi uummanni mataa jiru garuu bilisaan socho'uun hawaasaa daangeffamee inumaa mirgi lubbuun jiraachuu molqamuun naannoo abbaan fedhe nama ajjeesee gaafatama seeraa hin arganne keessatti akka waan nageenyi bu'eetti ibsame jechuun qeeqame. Yeroo ammaa kana naannichatti rakkinoonni kaduraa caalaan furamuun nageenyi waaraan akka uumame Komishinar Jeneraal Darajjee Baayisaa kan ibsan yoo ta'u, ibsi kun garuu gabaasa dhaabbilee walabaa kafaallessuu fi kijibaan kan haasa'amedha jedhame. Humna hidhatee jiru irratti tarkaanfii fudhatamnaan amma nageenyi amansiisaan argame ka jedhan qondaalli waraanaa kun haleellaawwan guyyaa guyyaan raawwatamaa jiran haaluu yaalaniiru. Naannichatti sochiin waboo kadurii caalaa daran dabalaa dhufuun utuu beekamuu ammallee mootummaan daandii dhugaa qabatee nageenya amansiisaa buusuuf fedhii dhabuurraa dubbii ololaan guutuutti dhimma ba'aa jira jedhamuun qeeqame. Oduu keenya itti aanuun Itoophiyaan keessatti filannoo dursee nageenyi bu'uu qaba jechuun ABO'n gaafate. Itoophiyaan filannootti deemuu dursitee haaldureewwan filannoon mijataa ta'an uumamuu akka qaban ABO'n gaafate. Jaarmiyaan miseensota miliyoonota of duubaa qabu ABO'n filannoof haalli dandeessu mijataa ta'uu akka qabu waamicha dhiyeesse. Haalli siyaasaa Itoophiyaa keessaa baay'ee dhiphataa ta'uun ulaa qabsoo nagaa coccofachuun bulchiinsa mootummaa biraa mul'atu filannoo itti adeemamaa jiruuf qormaata olaanaadha jedhe.
haala siyaasa biyyattii fi fuulduree dhaabichaa irratti bana marii geggeesse ABO'n wayita marii gaggeessetti danqaan filannoo irratti mul'ataa jiru furmaata argachuu akka qabu gaafateera. Dirreen siyaasaa dhiphatee wayita jirutti filannoof qophii taasisuun akka ulfaatu kan hime jaarmiyaan siyaasaa Oromoo kun haalota dursanii furamuu qaban furuun barbaachisaadha jedhe. Dhimmicha ilaalchisee dubbii himaan ABO Lammii Gammachuu yaada Dochobaleef kenneen filannoo adeemsifamu dursee nageenyi biyyattii bakkatti deebi'u akka qabu akkasuma dirreen siyaasaa filannoof dandeessisu mijaa'u akka qabu gaafate. Naannoo Oromiyaa, Amaaraa fi daangaa Somaaliyaa irratti ajjeechaaf jeequmsi jiraachuu kan hime obbo Lammiin haalli kun furamuu akka qabu gaafateera. Oromiyaa keessatti lammiileen nagaan ajjeefamaa utuu jiranii haalli filannoo uummataan mijataa bakka hin taanetti nageenya amansiisaa bakka hin jirretti filannoo gaggeessuun rakkisaadha jedhe. Haala siyaasa biyyattii keessatti mul'atuun hojii ijaarsaa raawwachuuf qormaanni cimaan nu mudateera akka jedhe ABO'n uummata waliin wal argee mariisisuuf haalli akka danqee jiru ibseera. Miseensonni isaa hidhamaa jiraachuu fi waajjiraaleen ABO ammallee cufamanii akka jiran kan hime Lammiin haalli amma jiru filannoo bilisaa gaggeessuun mijataa miti jedheera. Miseensonni ABO waan mormituu ta'an qofaaf bakka adamfamanii ajjeefamanii hidhamaa jiranitti hojii siyaasaa hojjechuun baay'ee ulfaataa ta'eera jedha. Hawaasa dammaqfachuuf akkasuma kaayyoo fi ergama isaa uummatatti lallabachuuf ABO'n danqaa keessa akka jiru obbo Lammiin dubbateera. Wanti nuti walgahii kana irratti ibsine hidhaan, ajjeechaan akkasuma gidiraan miseensota dhaabichaa irra ga'aa jiru cufamuu waajjiraalee dhaabichaa dabalataanis haalli siyaasaa akka dhimma ijootti dabalataan akkuma kana Oromoo gidduutti nageenyi dhabamuu fi ajjeechaa buqqa'iinsa bakka hundaa mul'ataa jiru beela siyaasaa kana hunda miseensonni kaasanii irratti mari'ataniiru jedhe. Hoggansi fuulduraa uummata keessa socho'uu akka hin dandeenye kan dubbatan obbo Lammiin hanga ammaatti waajjirri ABO 120 ta'an cufamuu isaa himeera. Haalonni kun utuu furmaatan argatiin filannoo haqa qabeessa gaggeessuun hin danda'amu jedheera. Oduu keenya itti aanuun godina Salaalee aanaa warra jaarsootti manneen barnootaa jijjiganii barattoonni daasii keessatti barataa jiru jedhame. Manneen barnootaa jiran garaa garaa keessaa immoo raayyaan ittisa biyyaa buufatee akka jiru jiraattonni himan. Jiraattonni madda oduu kanaa OMN'f yaada kennaniin aanicha bakka hedduutti manneen barnootaa jijjigaa jiru jedhan. Kanaanis barattoonni daasii keessatti barachuuf dirqamaa akka jiran dubbatan. Manneen barnootaa hedduu keessatti teessoon barattootaas dhabame barattoonni lafa ta'anii barataa akka jiran ibsaniiru. Uummanni maallaqa walitti buusee hanga danda'e manneen barnootaa isaa baraaruuf yaalii taasisus humna uummataatiin ol ta'uu isaa dubbatan. Kana malees manneen barnootaa garaa garaa keessa raayyaan ittisa biyyaa qubatee akka jiru kan dubbatan jiraattonni tarii naannawaa mana barumsaatti wal waraansi ka'aa jennee yaaddoo hamaa keessa jirraa jedhan. Sababa kanaan ijoollee keenya mana barnootaatti erguuf sodaannee jirraa jedhaniiru. Manneen barnootaa bakka dhaloonni egeree biyyaa itti qaramu ta'uu isaaniitiin xiyyeeffannaan akka kennamuuf ka gaafatan jiraattonni manneen barnootaa buufata waraanaa godhuun akka dhaabbatus gaafataniiru. Qaamni wal waraanuu kamuu naannawaa manneen barnootaa irraa akka of ittisuuf dhaaman. Kasuuraa isaa irratti mul'atus akkasumas miidiyaa hawaasaa irraan qoodames barattoonni warra jaarsoo ganda Faajii Ejersaa keessatti otoo muka jalataa akkasumas dhagaarra ta'anii otoo baratanii mul'ataniiru. Oduu keenya birootiin waraanni mootummaa Itoophiyaa kanneen 60 ta'an Wallagga Bahaatti meeshaa gurguddaa fudhatanii faannootti dabalamuutti himame. Wallagga Bahaa Kiiramuu fi Giddaa keessatti haleellaa humnoonni faannoo gaggeessan hammaataa akka jiru gabaafama. Haleellaan kun guyyaa irraa gara guyyaatti dabalaa dhufuun jireenya uummataa yaaddoo keessa galcheeraa jedhan. Kuta'eewni waraanaa mootummaa shiftaa qeetti uummata ajjeesuu haleeluu dhiisee uummata faannoo ofirraa deebisuutti bobbaafamu tibbana gabaafameera. Loltoonni mootummaa uummata Oromoo naannichaa haleeluuf bakkichatti bobbaafaman kanneen baay'inni isaanii 60 ta'u faannootti dabalamaniiru jedhame. Akka kanaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa baay'inni isaanii 60 ta'u meeshaa waraanaa bireenii 7 waliin faannootti dabalamanii jedhame. Mootummaan torban kana keessa hawaasa Oromoo Kiiramuu kanneen qe'ee isaanii irratti haleelamuu diduun hidhatanii faannoo jala dhaabbataa jiran irratti haleellaa gaggeessaa ture. Haleellaa kanaanis uummata nagaarraa namoonni 4 ajjeefamuu gabaafamaa ture. Humnoonni mootummaa akka uummata haleelanii bobbaafaman kanneen dhalootaan Amaara ta'an meeshaa uummata ittiin haleeluuf hidhatanii bobba'an fudhatanii faannootti badanii jedhame. Naannicha keessatti durumaa faannoo jedhamanii kanneen hawaasa nagaa haleelaa jiran humnoota waraanaa mootummaa miseensota raayyaa ittisa biyyaa kanneen leenjii gahaa qaban akka ta'e gabaafamaa tureera. Loltoonni mootummaa dhalootaan Amaara ta'an naannaa sochii faannoo yoo ga'an meeshaa isaanii fudhatanii shiftoota kanatti baqatu jedhame. Haalli ammaa kunis kanuma kan agarsiisudha jedhaniiru. Haalli humnoonni faannoo
itti dabalamuun nageenyi naannichatti ammallee yaaddessaa ta'uu isaa gabaasni kun akeekeera. Oduu keenya birootiin daandii qaxxaamuraa adamsuun hawaasa Oromoo rakkinaa irraa keessatti kuffise jechuun obbo Jamaal Ganamoo ibse. Hoogganni siyaasaa akeekaa fi kaayyoo bilisummaa qabu irraa caalaa karaa qaxxaamuraa yookaas haala salphaa ta'een imala isaa bira ga'uu waan yaaluuf rakkoon irra deddeebiin nuquunnamaa jira jechuun namni siyaasaa obbo Jamaal Ganamoo miidiyaa shabboo irratti wal turtii taasiseen dubbateera. Namoota kaayyoo san irra hin imalle addatti ammoo kanneen maqaa qabsoo bilisummaa Oromoo dhaachaa kobbortaa qabsoo bilisummaa irratti uffachuun keessoon Itoophiyummaa tarkaanfachiisan addeeffatee balaaleffata. Kanarraa ka'ulleen coolataatiin goobanaa daancee ka jedhe namni kun namoota kaaniin ammoo asumee jechuudhaan waameera. Warra waan hundaa utuu hin faajin aarsaa utuu hin kaffalin haala salphaa ta'een waa argachuu barbaadudha jedhe. Warreen mootummaa faarsu qofaan aangoo adamsanii fi tooftaa salphaan barcuma yaabbachuuf ifaajan cimsee qeeqeera. Haalli akkanaa kasaaraa hamaa saba keenyatti fidee jedha. Obbo Jamaal kanarraa ka'uun gaggeessitoota qabsoo bilisummaa Oromoo kanneen turan deebi'anii kanneen gananii fi har'aa ammoo humnoota Amaaraaf Tigiree waliin shubbisaa jiran cimsee qeeqa. Kana malees namoota siyaasaa gaaffii bilisummaa walabummaa Oromoon kaasuu san irraa dubbachuu saalfatan sirriitti irraa dubbateera. Obbo Jamaal Ganamoo haasaa isaa dhimma Dr. Abiy Ahmed irraa eegaluun taasise. Muummeen ministeera Itoophiyaa ammaa caasaa tikaa Itoophiyaa keessaa gara aangootti as ba'uun inumaa mooraa basaasaa keessaa gara aangootti dhufuun bulchiinsa biyyattii haala salphaa ta'een akka dhuunfatu taasiseera jedha. Addatti mooraa isaa keessaa gara bulchiinsaatti dhufuun odeeffannoo biyyattii guutummaatti of harkaa qabaataa waan tureef miira uummataa haalaan waan hubachuu danda'uuf eenyuun eessatti yoon walitti buuseen bu'aa siyaasaa argadha ka jedhuuf isa fayyadeera jedha. Bulchiinsa Itoophiyaa wayyaaneen hoogganamaa turetti mooraa tikaa kan odeeffannoo waa'ee biyyattii sassaabu keessaa gara aangootti waggaa 7 dura akka dhufe Dr. Abiy Ahmed biyyattii keessatti walitti bu'iinsa galtee siyaasaa taasifata jedhamuun qeeqama. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.